Seenaan kun waggaa 50 dura kan raawwatamedha. Bara 1972 xiyyaarri waraanaa Uruguay namoota 45 fe'ee gara Chiilii deemaa ture gaarreen Andes irratti kufee caccabuu danda'eera. Isaan keessaa namoonni 12 battaluma xiyyaarri kufeen caccabeen du'uu danda'aniiru. Namoonni 6 miidhaa guddaan irra ga'e ammoo guyyoota muraasa itti aanan keessatti du'anii. Kaan hafan 11 ammoo qorraa fi cabbii dhibee fi dhiphina damdamachuu dadhabanii lubbuun isaanii erga darbee booda dargaggootii 16 qofti lubbuudhaan hafaniiru. Kanneen xiyyaarichaan imalaa turan keessaa abbaa qabeenyaa ganna 36 tokko malee hundi isaanii dargaggoota ganna 19 amma 26 gidduu turanii. Dargaggoonni kun dorgommii ispoortii roogbii Kiliimbaast Old Christian Club jedhamu Chiilitti geggeeffamu irratti hirmaachuudhaaf osoo imalaa jiranii xiyyaarri isaanii lafa namuu isaan qaqqabuu hin dandeenyee fi gaarreen Andes kan cabbiin marfametti kufee caccabee lubbuu namoota hedduu achiin hambisee. Guyyoota 72f achi buuteen isaaniis dhabame. Gaarreen Andes ol ka'iinsa guddaa fi lafa cabbiin marfames waan tureef nama namaaf birmatu argachuun haafuuti waan lubbuu qabuun ijaan arguun iyyuu hin yaadamu. Waan nyaatan sababa dhabaniif kophee fi qabattoo isaanii nyaatanii fixanii lubbuun jiraachuudhaaf jecha carraan isaan qaban amma tokko qofaadha. Innis foon hiriyoota isaanii lubbuudhaan biraa dhabamanii nyaachuu yookaan ammoo akkuma hiriyoota isaanii gaarreen kana keessatti soorata allaattii ta'uu ture. Roobertoo Kaneessa namoota balaa xiyyaaraa kanarraa guyyoota 72 booda argamanii baraaraman keessaa tokko ture. Balaan xiyyaaraa sun akkamitti akka mudatee fi foon hiriyoota isaanii du'anii nyaachuun lubbuu ofii turfachuudhaaf murteessuun isaanii murtii jabaa ta'uu kitaaba isaa I Had to Survive jedhu keessatti barreesseera. Roobertoon bara 1972 yeroo balaan xiyyaaraa mudatu sana barataa ogummaa fayyaa ture. Hiriyoonni isaa balaa xiyyaaraa sanarraa hafan tokko lamaan beelaan gaafa isa biraa du'uutti ka'an kan itti aanu immoo ana jechuudhaan du'aan wal cina ta'aa turre jechuudhaan dubbateera. Gaarreen Andes cabbii fi hurriidhaan kan marfame yoo ta'u xiyyaarri waraanaa Uruguay Air Force Flight 571 taphattoota raagibii fi namoota kaan fe'ee deemaa kan ture. Gaarreen kanarra gaafa ga'u duumessa keessaa ol ba'uudhaaf imaltooti akka qabattoo isaanii hidhatan akeekkachiisa dabarsee keessummeessitoota keessaa tokko dhuftee amma gaarreenitti dhiyaannee jirra duumessa keessa ol ba'uudhaaf waan jennuuf qabattoo keessan hidhadhaa nuun jettee duumessaafuu homaa arguu hin danda'amu. Isheen kana jettee karaa foddaa yoo ala ilaaltu tulluutti baay'ee dhiyaannee jirra. Xiyyaarri ol ba'uudhaaf gaafa ka'u kallattiin tulluutti bu'ee jechuudhaan deemsi ollaa du'aa guyyaa 72 akkasitti akka eegalee Roobertoon ni dubbata. Xiyyaarri erga caccabee booda battaluma sanatti kaan du'anii Roobertoo fi hiriyoonni isaa biroo lubbuudhaan hafanii xiyyaaricha keessaa ba'uu danda'anii. Takkas erga of wallaalee lubbuun natti deebitee booda poolisii fi ambulaansiin amma dhufanii nu baraaru jedhee yaadaan ture. Xiyyaaricha keessaa ba'ees gaafan laalu gaarreen cabbiin marfaman keessattiin of argee abdii koos kutadhee hiriyoonni koo kaan ni dhiigu kaan sibiilli garaa isaanii keessa jira. Cabbii fi kattaa malee wanti nyaatamu tokkollee hin turre. Takka gaafa turtu keessi kee dhala namaa waan taateef waa nyaachuu akka qabdu siif himaa jechuudhaan jalqaba irratti kophee fi qabattoo ofii nyaachuu akka eegalan ni dubbata. Sana boodas waan isaan nyaatan gaafa dhibu foon hiriyoota isaanii du'anii nyaachuudhaan lubbuu ofii baraaruudhaan ala filannoo homaa akka hin qabne hubatanii yeroo foon namaa du'ee nyaataa turre sana caalaa erga baraaramnee isa namni nuun jedhutu sammuu keenya jeeqee. Dargaggoonni kun guyyaa foon hiriyoota isaanii nyaatanii guyyoota 72 akka turan oduunsaa turee dhaga'ame. Roobertoon akka jedhutti yeroo foon namaa nyaachaa turree caalaa erga baraaramnee inni namni nuun jedhu sammuu keenya jeeqee. Isin warra foon nama du'ee nyaatee lubbuudhaan oole nuun jedhu garuu nuti yeroo jireenyaa bitachuu fi waqtii cabbii fi qorraa sana dandamachuuf jennee kana murteessine jechuudhaan jechi namaa kan duraa caalaa hamilee isaanii akka cabsee ni dubbata. Yeroo jalqaba foon hiriyoota isaanii nyaatan
namoonni baay'ee dhuguma nuti namaayi miira jedhu keessa galanii akka turanii fi yeroo baay'ee ulfaataa ta'ee booda itti baruu isaanii dubbata. Boodarra suuta itti baraa dhufta. Maaliifan akkas godhe jettee erga of ceephaatee booda osoo hiriyoota koo du'an keessaa ani tokko ta'ee foon koo nyaatee namni lubbuun baraaramuu yoo danda'e maal abbaasaa jechuudhaan sammuu kee amansiistee nagaa ofii laatta. Dargaggoonni kun foon hiriyoota isaanii nyaata. Isaanis damdamatanii guyyoota 11 erga adeemanii gaarreen baay'ee rakkisaa keessa lafa namni isaan arguu danda'utti akka ba'an Roobertoon dubbateera. Namoota 16 keessaa namoonni 2 ofitti murteessanii ka'anii teenyee hundi keenya du'a eeggachuurra jechuudhaani tarii lafa nama argachuu dandeenyutti yoo baanu maal beekna jedhanii imala eegalanii deemsa dadhabsiisaa guyyoota 10 booda daangaa Chiiliitti ce'anii lafa namni jiraatu qaqqabanii hojjetooti lubbuu baraaran isaanii fi hiriyoota isaanii gaarreen Albees keessatti hafaniif akka qaqqabaniif iyyatanii guyyoota 72 booddee muddee 23 bara 1972 lubbuun dargaggoota 16 baraaramee helikooftera nu baraaruudhaaf dhufee ofirratti arguu koo gaafan yaadadhu jireenya koo keessatti taatee yeroo hunda hin dagatamne jedheetan amanaa jechuudhaan Kaaltirooy Peeyis dubbateera. Dhumarratti erga hawaasatti makamanii hiriyoota isaanii du'an nyaatanii baraaramuu isaanii dhaga'ame maatii hiriyoota isaanii du'anii fi foon firoota isaanii nyaachaa turanii du'arraa of baraaranii ifama akka gaafatan Roobertoon kitaaba isaa keessatti dubbateera. Utuu carraan kun isin qaqqabeessinoo akkam gootu laata? Safuu jennee darbineerra. Maddii kitaaba Roobertoon barreesserraati.